makii fi ibsaa caalaa fa'aa jara wal jaalatan kakadhaayyoo. Habibi makii fi ibsaa maal balleessan habibi ganama galgala roomantikii isaanii argitu. Takkee isin jedhe. Waan akka ati fiilmii keessatti argite malee takka makii fi waan akka makii fi ibsaati lafatti argite dhiira Oromoo irratti. Jaalala kanuu agarre kakka aslii kan agarre kunu kakka aslii fi haadha seenaa kan agarre kunu mashaallah. Nuti uumaa goone hin beeknure. Isaan bar yoo intala kaanillee bakkan keenya maakinni intala asliitii bar. No sanii miti bar amma akka roomantikii akka ibsaatii fi makii san an televezyiinii keessatti arge malee lafatti hin argine. Isaan barri haadha faaxee yoo lubbuu si garsiisa. Maakiin illee dandeettii qabdi jedhe. Barri isaan kanuma akka walitti dhufani maashaallah. Kajiraa suni fiilmii na fakkaata. Laa wallaahi fiilmii miti. Dhugumaatu? Eega. Hammallee namni Oromoo waan akkasiin beeku. Kaa dhugamaa bar jechuun wannoodhaa bar. Jammir waan akkasii dhiirri Oromoo hin beektu. Amma miidiyaarraan finne malee barnoota. Mucaan biyya faranjiitii dhufeemi. Isiin duraanuu qalxaaffaadhaan bakka walumaa waan akka amma ibsaan beeku san dhiirri Oromoo hin beektu. Kanaafuyyuu abdiidhaa dhugaadha. Bar akka takka bar wannoo jedhee bar Shee Abdusalaam dhugaa jedhee bar. Jaartiin akkas gaafa duraanii gaafa fireendii jedhe itti maramee kokkee kanarra akkatee waliin deema jedhe kan gisee irraa dhiyeessu sila. Takkatuu wal fuudhanii jaarsaa jaartii ta'anii namni hundi walii beekaa miti. Asdeem! Hello! Baabaa jedhanii. Jala deemee. Baabaa jedhanii baabaa Shaamiin Ibroon jedhanii. Baabaa Shaamiin Ibroon. Mamme galata bilbal. Jedhaatiin jalaa fi gahee isiin xiyyalee taap faana jetti jedhi. Gaafa sana kana laalaa ta'uu barate. Oguma kaati mana madaala hoggaa shantamoota jecha anachiis baasan eeruun isin jedha gifti koo situ beeka kaayyoo kee. Andee kaayyoo keetiin kan jiraatu si. Kaayyoo kee kan beeku si anaamti kaayyoo kee kan beeku. Ammoo jaalachuun kiyyaa amma kana dirasi nama maraachuu. Kalaas bagan jaalachuun duraan goota jaalalaati. Fudhadhu beeksitti nima akka gootu. Sanaanis viidiyoo suura godhe. Sana booda hoggaa tokkicha isuma maxxansite. Amma viidiyoon inni poostatu kun kan biyyaa fa'aa jira. Kanan biyyatti fa'aa hojjedhee dhufee jira sirriidha. Sila kanaafuu laalamma. Nuyi fammasnee miti kan dhirsa arganne. Simche umalaa kolfee ati taphattuu ta'e yoommoo birrii irratti gini qicicci jettee birruma irratti duute dhuguma achumatti dulloomta. Birrii keessa namni nyaatu hin jedhu. Yoo dhiira bira dhatte akkana na godha jettaati. Birriin kee hin jiru. Waa dammoo jaalatte jaalalaa hin taane. Yoo kana mana ammaan dhageessitti hima waaduma wajjinan karoora godhadhamini waaduma wajjinan mana ijaara jedha. Waaduma wajjinan kan hojjedha jedha. Utuma akkas jennu hin guddanna jedha. Innis hin guddanna jedhee taaggala. Isin garuu birruma keessan irratti yoo duutan taada mana keessa gadi ba'uu miti isin karra gadi ba'uu nu sin tulfaata bar. Rakkinni keessan birri sana jettaniiti malee amma isin dhiira isa dhabdanii miti. Taada amma laala dhugaan Itoophiyaa jiru Itoophiyaa keessa hin jaalachaa ture. Waaqa Itoophiyaa keessa hin jaaladha. Amma immoo Itoophiyaa dhabaanan Dubaayuma keessa hin jaaladha. Mikinaatu Dubaay keessa taa'ee macheen biiftuudhaan birrii naa ergin jedhu. Inni Itoophiyaa jiru sunis immoo hoggaa sana ofii yaafnootti xararee jira waan ta'eef asarra naa godha malee kan kiyya dabarsee hin godhuuf jechuudha. Sida kanaafuu amma Ameerikaas yoo hin deeme Ameerikuma hin jaaladha. Isa Dubaay yaadadhu. Kalaas itti maawadattis sheer godhaaf yoo barbaadan minima hin malakkatanyi. An Dubaay jiraadha Dubaayuma hin jaaladha. Ameerikaa jiraanna Ameerikuma hin jaaladha. Kaanaadha taanaan Kaanaaduma hin jaaladha. Yaa obboleessa koo takka amma jechuudha. An dhiira Ameerikaa kana yoo jaalatte onka suura keenyaa ergisiin jedha. Bareeddu koo akkasisiin jedha. Inni Dubaay kun immoo yoomumatti ciniitiin qaamana si argina malee akkasiin hin jedhu waan ta'eef muudii keessa faana deema boru. Abbe hojjettee fidate mina sammaashaa. Min ይሰማኛል ደስታ እንጂ ajaa'iba gamtakka. Abdal. Maaliif? Asli waggaa kudhan booda hojjettee fidate. Waggaa kudhan booda jechuudha biyya kaayinaati jechuudha. Tala doktor asliin asirrannee bayaa jirra. Migarmi nagarno. Migarmi? በጣም የሚገርም ነገር ነው። ዶክተር ኮንግራ ምንድን ነው ተሰማሽ?
Bakka injiraamiti waa lafa buufachuun lafarra buute malee akka lafa hin buune natti dhagayamaa jira. Akkasiin jedhu asliin boo'edha. Amma waan ajaa'iba kana jechuun waan ajaa'iba jechuudha. Keessa haqee si galee tokkoffaa lammaffaa ammoo akkuma siin jedhetti ati ilaali wanni ati irratti xiyyeeffattu mallaqa kan keeti. Mallaqa kan kee irratti xiyyeeffadhu. Namni kana harkaa qabu eessattuu kufeen kufu ati jechuun nama diqqeennatti abbaa fi haadha malee rakkina meeqa keessa argee rakkina meeqa keessa taree Ekaati akka akkana tol jettuun fedhate. Akkuma akkana gadi jettee akkana mataa gadi qabattee akkana deemtu fedha namni keenya. Rakkina keessaa baate akka dhiqattee uffattee uffata jijjiirattuun fedhan. Akkuma akkana gad jettee ittiin deemtu fedhan. Cinaan akkas fedhan. Cinaan ammoo kaleessa iyyuu mallaqa kennan akkana goonee hadha uffata akkana uffattee hadha miidiyaa irra baatee hadha akkana sirbitii hadha maal taatee mucayyoo keerii akkatu jira tana wajjin rakkataa ture takka gaa'es muyyattiin san meedikaalli dabarsuu didee garaa keessaa xabaasaa uumama qabdi meedikaalli dabarsuu didee biyyatti haftee amma keeriyaan jechuudha. Garuu maal inni namni kenna ati yoo mataa gadi qabattee akka ol jettuun fedhan yoo ol jettellee ammoo jechuudha fidanneetuma quba afaan si kennee afaan si fuuna ati hin tuqin isin jedhan. Egalee gatii kana ta'eef ati maal goota kahamtuu si godhellee kabadduu si godhellee kagaarii si godhellee ittuma dhiisiti mallaqa kan keerra xiyyeeffadhu. Sa'aatii amma jirtu kanatti kophaa jirtu kanatti yoo hin dalagne gaafa dhuftee jaalala keessa seente gaafa dhuftee namaa walitti dabalamte gaafa dhuftee bultii keessa gasseente dalagachuun ni ulfaata. Amma sa'aatii amma singilii jirtu kana dalagattee garana fiiddee hojjetattee waan biraa yoo dhabdee ati lafa wayii Finfinnee fi Adaamaa irratti yookaan ammoo naannoo keessanitti bitattee lafa kaayattee gara biyyaa galtaa jechuudha. Gaafa gara biyyaa galtee ishii san gurguratteetiin biizinasa barbaadde hojii barbaadde seenta. Haadha hojiiti jechuudha si galee. Ati malee qabattee sosochoonaan bara assalaamu alaikum siin jedhani bara. Abbaa barbaadetu iyyuu nagas gaafata mallaqa qabaattee jennaan. Gaafa mallaqa hin qabne eenyutu namatti gubeecha. Maalumaaf dawwaltee yaa rabbii kiyyaan jecha. Deemtee hin dalagattu maalumaaf dawwalte. Akkana silkii gallaalee ishi bata biiftuu takka dawwalaa jira siin jedhu. Gaafa ati waa qabaatte garuu namni akkas siin jedhu hin jiru. Kanaafuu ati wanni ati ilaaltu haadha keellee yookaan abbaa keellee yookaan maatii keellee dagadhu osoo hin taane miidiyaan kuni yoo asirraa ilaalte iyyuu cufaalleen arrabsanii raayyaa abbaa mancaalee ni beektanii arrabsanii abiyyi ahmadis ni arrabsanii haadha faates ni arrabsanii maakis ni arrabsanii haacaaluun qarbii jalaa baafamee gaafa mataan isaa gaggombifamee arrabamuu jira haacaaluu amma amaarrumuu jaalattu san jechuudha galee miti. Kanaaf miidiyaa kanarra maana arrabsanii yookaan ammoo maawwaanaan jedhanii ana deengadama yoo lalteetiin jette ol bayanii akkana gaafa jedhanii luka takka miidiyaa kana dhaabanii jedhanii argite jechuudha. Egalee an oomaa natti hin fakkaanne gatii kana ta'eef ati wanni ati gootu guddaan yoo jiraate wanni ati gootu guddaan mallaqa kan keerra xiyyeeffadhu yeroo ammaatitti. Of eeggannoo godhi. Dhiira tokkicha ani haadha xiyya kabajaa maalii xiyya kabajaa dubartiin akkana biratti qabtuun barbaadu maalii akkas ta'uun barbaadu gaafa waa aaree lafaa ka'e dubartiin haadhateenna dubartiin obboleettiteenna dhiirri jedhu hin jiru akkanumaan godheetumaan dhiiga ishii jechuudha akkanuma shonkooraa keessaa bishaan dhuguutitti akkanuma godheetumaan achi lafa darbee bira dabarfata. Ana haadhatiyya kabajaa ana haadhatiyya akkasii haadhatiyya akkas godha maalii akkas godha rispeektii haadhatiyyaa qaba dubartii akkasitti kabajaa dubartiin na biratti akka tuqamtuun barbaadu dubartii na biratti tuquurraan lubbuutiyya dhabuu wayyaa dhiirri jettee akkasitti uffan addaatu hundisii kijiba hundisiidha warra dubartii onnee isaanii cabsanii dubartii qalbii isaanii cabsanii dubartii irraa mallaqa nyaatanii ijaazaa buufataniitiin algaa gubbatti gatanii osoo cha'u hin jenneen barrii daddarbanii biraa deemanii. Egalee odoo yookaan ammoo ishiin jaalala isaa qabdu deemee dubartii biroo irratti jaalate aamiin jettee akkasitti wajji jiraattutu jira. Egalee hundi isaa gama isaatiin waa dhufanii jennaan gama isaatiin waa rakkinni wayii dhufee jennaan oma barbaade godhee biraa deema. Ekelee dubartii kabajaa ekelee dubartii rispeektii qaba mibbaan nagadi yella mizii midirlaayi.
imani rakkinni wayii gama isaatiin waa dhufee jennaan jechuudha lafumatti darbeet maan deema wanni nuuf duuba laalu tokko hin jiru gaafa mallaqa qabaattee jette mallaqni kan kee gaafa jiraate horee mana bar hiriyyama kan kee tokko fireendima kan kee tokko bira ijaazaa gaafa deemtee jette gaafa mana ijaazaa san keessa walloltanii mallaqa kan kee qabaannaan biraa shaantaa kan kee harkifattee gabbaate oovarii ajajattee yaabbattee algaa bultee ganama bakka barbaadde deemtaa jechuudha. Gaafa waa takka harkaan qabne maal gootu gabbuutee dukkaana mana kan kee jira jiru bishaan bituu hin dandeessu. Kanaafuu yoo ati anamma gisee biyya Arabaa jiru san unkaan akka kaayiroo dhufe sana fi ta'e ani kaayiroo akka dhufe baay'ee sana fi ta'e. Gisee biyya Arabaa jiru san nama hin amanu. Wallahi dhiira na dhuftu hundi hin amanu. Lammaffaa taree deebeetiin silkiin kiyya chaarjiin fixu. Mallaqni kiyya as keessaa nan bahu waan argadhu jechuudha. Wallahi shaantaan kaayadhu yoo mindaa fudhadhe. Yoo mindaa fudhadhe shaantaan kaayadhu. Maaliifu bakka Arabni tun sheexana akka tasaa osoo kushiinaa keessaa na dhaabbannu wallallee deemi shaantaa kee fudhu deemi uffadhu ni jettu gadi bahi narraa jetti malee. Ol gara galii fudhadhu shaantaa naan hin jettu. Gabba hinarraa naan jetti malee. Sa'aatii sani horee an silkiin kiyya gurra erfooniin kiyya gurra jira silkiin kiyya kiisa kiyya keessa jira gabba hiyyannaan birriin xiyyaas keessa jirti salphaa jitti dhiiseetumaan gadi bahuudha jechuudha qophooftuudha ani. Siniif galaa miti. Malee mana madaamii jira rakkoon qaboodhee birrii xiyya shaanta keessa kaa'ee alan oolu. Mana madaamii jira rakkoo hin qabu maal rakkoo qabadhee silkiin xiyya chaarjiin fitattu. Paarsantii 40-50 geennaan duruu chaarjii rakaadhe silkii kan koo. Duruu chaarjii rakaadhe. Takka wallahi madaamii waggaa 3 bira hojjedhe jira guyyaa takka amanee bakka homaan an gootu jedhee biratti taa'ee hin beeku. Ababa sadi guutaa jabaadhu siin jedha asirra teetteetiin tiktookii kanarra teettee koomentii isaanii ekelee akkas jedhee maan naan jettee akkana naan jettee akkas jettee mataa kee akkas godhi uffata kee akkas godhi dhiiraa waliin akkas taate kaleessa dhuftee hagamii jaalala eegalte kalee dhuftee hagamii dhiiraa wal bartee koomentii isaanii akkasitti ilaaltee deebiin deebisee. Namni biraa namni lama afaan Gasti rallee ol galchitee mataa waliin sin dhukkubin. Mataanis wajjin nan dhukkubu kanaatu namni biraa babaa tokko dabala guys. Namni keenya maatii ol jettu bichaadha kan keessi jechuu deebisan dura akkasii yaadanne gaafaati mataa gaafumaati tuuta bareeda tokko uffattee manaa gadi baatu har'a eessaa fiddee kana siin jiru. Sigalee jijjiirama kee takka hinduu malee namni akkas ta'uu qabda haatu yoo barbaree akkas ta'uu qabda bara asin maanuyyuu eessaa fidde eessaa dhufte akkasiin jedhan ta'uu qabda. Eessaa fidde eessaa dhufte akkasiin jedhan godhuu qabdaati. Dhugaadha akkasiina tiiktookii kanarratti ma'aan hin dubbadhu yoo agarte laa koomentiin haalatti barreeffamu hin deebisu. Minim laalee uumamman bira darba jechuudha cinqatii sana naan kennumaaf akka ta'e beektaa? Namni keenya tiiktookii jechuun mana ofuuti. Tiiktookii irra jirta jechuun mana of jirta jechuudha. Mana of cudhattee immoo maaliif daakuna tuqan jettu qaba. Kunuma daakuu sana lallaaqattee baata. Tiiktookii kanarra immoo amma lamsaalee ani ati maatii warroonni xiqqishuushii kun amma beekamtii qabu kun waan keenya laal otoo ati waan taate sana odoo ati hin barin dura miidiyaatu bara. Amma samoora darbe yoo agarte hundumtuu haadhi faatee akkas taate jechaa turan. Hawaasaan ofii keetti beekta malee namni biraan beeku garuu namni keenya bakka yoo ta'e baatti jijjiiraa yoo xiqqishuma ishee sana xaqante cabsee adda baasaa. Sila kanaafuu tiiktookii jechuun mana ofcooti. Mana ofcoodhattee baaf daakuu tuqan jettu. Eelee gurraacha harkaan qabdee maacilaa isheetiin natti haqate hin jettu waan ta'eef an hundaa'uusa jammar deebiin deebisu garuu waan hin barbaade tokko gowwaa ta'uun barbaada tanan danda'a maal na galchaa namaa fi miti kanan jiraadhu ofiifi kana dura namaa kanan jiraadde baqiidha amma garuu sa'a kana keessatti biiftuu eenyuuf jiraatti yoo jette Lamsaala haadha faadhatiif jiraatti biiftuu yoo jette haadha faadhatiif miti ofiifan jiraadhu sa'a kana keessa kaleessa darbe inni kaleessa bakka waan baay'ee agarreera waan baay'ee dabarseera daa'imummaatti qaccacamee jira rakkinattis dheebuttis amma immoo sa'a kana keessatti matalaayi sa'aatiin mana madaamii hin galle kanatti kolfuun qaba taphachuun qaba miidiyaa kana miira tokko naafuun qaba nan qaba bakka nama dirqama amma
barsiisuun qabu barsiisuus hin qabu. Namaaf cinqamuus hin qabu. Kanan kan waan gaarii hojjettee namni sin tuquu jettee kokkeet kan itti jettatun jechuudha. Taadaa asirratti ni argita raayyaa abbaa mancaa. Takkaa isaa gandaan nama arrabsu, takkaa isaa amantiin nama arrabsuun argine raayyaa abbaa mancaa maaliif ammas tarii deebi'ee nonni maal jechuu barbaadeeti. Paastarri maaf arraba malee asirratti kookii